nuti bara barana kana bilbiluma keenya kana coggaaran nu haadhumatu Itoophiyaa dheera fidina inni isin hadhamnu dallaalota rabbii dhawaba sinaa wara boo dallaalota tinnisaa wanti sinaa bakka raftanii keena ijoollee keenya illee Itoophiyaa irra dhufina wajjin hidhagaan akka mo'atti inaaftee itti fakkaata bara daa'ima kana paraalaayis godha dheengane tokko paraalaayis ta'e gale daa'ima xiqqishuu wayii aadaa obboloota koo akkuma argaa jirtan mucaan kun dubbachuuf hedduutu akka nama gaddisiisaa jireenyas ijoolleen biyya Dubaay kana dhufanii asitti rakkataa kun sammuu isaanii dhabee kun halkanii guyyaa ba'u kun baay'ee tokko dhugaa dubbachuufi imimmaan ijoollee kana lafan buusin dhugaa dubbachuuf dallaalonni biyya Dubaay kana keessa jirtu takkaan imimmaan ijoollee tana lafan hin buusin dhugaa hedduu nama gaddisiisa bakka guyyuma guyyaan ijoolleen akkanatti boo'u anuma hojiin hin jirre kana anuma hojiin arginiif kana fidanii asitti siqaayee agarsiisaa jiru. Ashamaara kafuun hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTubees jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessiniif haa baay'atu jecha. Egaa akkuma argaa jirtan mucaa kana dallaalli fidee ji'a jaamulu jedhanii ji'a seenaa hin baabirrii tokkoon qabu ji'a dhiisati guyyaa jaayyoo hojii malee gaafa teessee hojiidhaaf dhuftee gaafa teessee homaa harkaa dhabde amma sammuun keessi dhiphatu ofumaa irratti beeknaa jechuudha dhugaa dubbachuuf halkan sadii torbee takka gaafa biiroo seenyee hojii jijjiirachuudhaaf biirootti deebinee teenyee amma akka sammuun nama tuqamu anamatu beekaa jechuudha. Ji'a jaamulu mucaan kun dhugaa dubbachuuf akka sammuun isaa dhabee jechuudha asitti. Dallaalonni Dubaay ijoollee hin fidina hojiin argamuuf malee hojii yoo argitaniin alatti fidina fidaniit Bingaalii akkasumas Pakistaanii kana biratti ijoollee gatu isaan waliin ta'anii ijoolleen teenya akkanatti siqaayee argaa jirti jechuudha biyya Dubaay kanatti. Dhugaa dubbachuuf kan bara kanaa siruma adduma ta'e shamarran amma ta'e hanga isaan rakkatan kana hin rakkattu hanga ijoolleen shamarranii dhiiraa rakkatan dubartoonni rakkatan isaan hojii hin galu waan barbaadan mana keessa garuu isaan hojii humnaati kun harka isaanii osoo sanaxalin maashinii waan ta'e daaku harka isaanii kan dhabe jira luka isaanii kan dhabetu jira baqa fooqii asii yeroo mana ijaaran fooqirraa kufee lafatti caccabetu jira waan hin taane hin qabanii jechuudha warra dhiiraa dhugaa dubbachuuf bara kana keessattuu baay'ee tokko dhugaa beessan hin beeku bin warri miidiyaa fayyadamanillee waan kana rakkina biyya kana keessa jiru miidiyaa fayyadamuun ikkoo mafi faayida miidiyaa fayyadamuun waa hubachuuf waa sanaxaluudhaaf malee zimbiloo miidiyaa fayyadamte mini xaqmaan minim xiqqeen lamko miidiyaa fayyadamuun waan tokko irraa barachuudhaaf yookiin immoo qarshii qofa argachuudhaaf osoo hin taane miidiyaa kan fayyadamtu waa baay'ee irraa barattaa jechuudha. Kanaafiyyuu miidiyaa qabaattee namni abaluu sun akkanatti rakkate gaafa jedhan sobasti fakkaata hin dhufta asitti rakkatta bakka seentu nama hin qabdu taanaan simbittee dhuftee biyya ormaa keessatti akka Itoophiyaatii miti hojii barbaadde hojii kuni biyya keetii miti biyyarraa nagaan birrii 1000 meeqa kaffalee dhufeerra birrii 300 400 kaffalee dhufee asittis immoo iqaama hojisiifatta maatiidhaan ergi jedhaan maatii waan qabu difinii gurguree 300 400 waan qabu gurguree ergee ammas immoo deebisee asitti fidee hojiin gaafa dhabamu qaraamatti seenuudhaa fi iqaama hojisiifatta birrii maatiidhaan ergi jedhaan ilaala. Dallaalonni Dubaay dhugaa dubbachuuf takkaan keetiin guddaa ka'in argatta amma seerri aaraan baheetii jira akka duraa san ijoolleen boo'uun hin jiru kuni dura amma garuu takkaan ishee Dubaay keessa jirtu ankaleecha dhuftee irraa mana kireeffattee teechee ijoollee achi as guurtee Bingaalitti gurgurachaa jirtu takkaan ishee guddaa ishee amma gadi ba'aa jechuudha. Fattashaarra jiru maal seetanii imbaasii aaraa waan aaraa baasee jechuudha. Imbaasiin
biyya Dubaay. Maal jennaan takkaan ishii amma fakkeenyaaf nama isa fidi. Iqaamasaa yaa maqaadhaan dhufanii maqaa nama si fideessan dhaqxee kennitaa hallaqa dhumattee fi jechuudha dubbiin. Maal godhuu dhaqxee imbaasitti geeffattaa seera haaraa baasee jechuudha. Amma achitti dhaqxee akka duraa sana si gatee suuraa deemu hin jiru. Kuni dura. Amma garuu seera haaraa takkaan baasee jira jechuudha. Ijoolleen asitti rakkatte halkanii guyyaa bu'aa jiru. Dhugaa dubbachuu odoo takkaa lama ta'ee hin gargaarta. Garuu kuni amma dhufa rakkinu. Bakka erga hojiin hin jirre maal gochuu walitti tartee fidda. Yaa taa'anii yaa bakka waan matee yaa hojjetan dhugaa dubbachuu biyya ofii keessatti irree taa'anii jiru. Dhufuun akka argatanii akka hojjetan gin dhufanii asitti maafi. Anna akkasiniin jedha obboloota koo amma yoo biyyarraa dhufan obboleewwan keessan hoyyuu warra dhiiraa gaafa fiddanii namni nama asii qabaachuu barbaachisaa jechuudha. Nama biyya Arabaa kana qabaachuu barbaachisa malee kallattii qarshii 300 baastee asitti hojiin hin jira jedhanii gaafa dhufan ijoolleen asitti mushkilaa miti. Baay'ee tokko baqa akka carraa yoo ta'e nama tokko darbee hojii seenaa irratti ijoolleen asitti qonqodhaan du'aa nama 25 nama 20 kilaasii takkitti keessatti ol galchee asxayyaa jira jechuudha. Mucaan kun ammaan akkana ta'eef sila hojii dhabeef sammuu isaa dhiphatee qarshii kana hunda achii baasee dhufeetan asitti immoo kanatti rakkadhaa kan jedhu tokko sammuu isaa dhiphisee akkanatti maraatii jechuudha. Kuni sababa dallaan akkana godheef jechuudha. Osoo dallaalli nama gaarii ta'e hojii seensisee yookiin immoo erga hin jiraanne maal gochii fida? Bakka dhugan nama yaadachuu maal gochii biyyarraa baasee fida kuma birrii kan hunda kaffalchiisee biyya isaa keessatti shaqata nagadee haa jiraatu hin jiraata biddeen takka dhabu. Dhugaa hedduu takka nama mataa kan si zoorsu malee hin jiru jechuudha. Dallaalonni biyya Emirates kana keessa jirtu takkaan ishee attu hundi ishee attu dhugaa dubbachuuf halkan atti dubartiin illee ijoolleedhaan qarshii si erga jettee irraa fuutee nyaattee bilookii gooti. Miskiin mana madaam keessatti akka itti laabii ishii xab gootee fiddee ishiin afarra qabdee teechee birrii ishii sanarraa nyaattee siif ergina jedhanii irraa fuudhanii ijoollee aaddisii nama dhufa haaraa kanarraa fuudhanii bilookooti ejjetti argamu. Kun immoo haraam dallaalumti biyya kana jirtu takkitti ishee sammuu ishee yaadu hin jiru. Takkitti ishee dhugaa dubbachuuf maaliif kana ta'a? Namni namummaa isaatiin yoo sammuu kenneef akka horiitti gaafa yaadu namni maal jedhama dhugaa dubbachuuf? Nama tokko boochisee lammata maal gochii ijoollee kana hunda aree fide. Baay'ee nama dhibakku. Anna akkasiin jedha obboloota koo osuma waan fe'ee ta'ee huduma hojii dhiisee maal akka jiraatu nama beekta malee biyya kana obboleewwan keenya sanillee haa ta'u iffidina. Iffidina akkanatti saqqaa